Bukan kita kalau mereka nak ini waktu terjadi karena dia jadi sih mari di tempat ini untuk menghadapi dengan sebuah eksperimen jadi dunia ini bisa basic basic ini bisa ini malu dalam jadi bukan ini seperti sesuatu bola wala ni ke sana tu simbaje gawo ni ki singal ke mari pe goma ke kenya de la ke ne o to ni la poni o kutanguna saka de tu ko kala ni ya ile naro yo de no pido que saque ni bai hamma en de yit kana ka kurre hamma en de yit kam sono roga sugata ka pam ka amadu hamma en de yit ka ko na ko to tu ka ka to de ya de to wa ko to ya de to hamma ya da la kisa de na ka de ko la de se de na ba ka de ba ta de na de ke ni jira ko ko sa de ini kalian de bunda orang yang kemarin tu nalanya jadi tu nalnya Korea itu nalnya Korea aku tu betul sedikit lah sudah kita aku tu apa kita betul kita lama kisah sangat mana disuara saja mungkin kisah kongres ini saya itu kita lalu kemudian karena kami kenyang, abang kesan abdian kasar jenamu, sanang kena boleh namanya, atau itu kemudian, atau itu kampung kita jenisnya, atau itu tentang orang tu lainnya, boleh gaduh. Boleh namanya, wajib nak betul kemudian nang jenamu, aku menjadi ini, lurah betul. Lama pagi dia boleh semua mana boleh tahu dia akan begitu. Amal dalam misalnya sekarang berada menjadi ini, laki bayar kalau berada bulan kosong, capalong dalam bertinam, hingga kira ngomong dalam bertinam sebelum sampai menjadi kemudian, dan apa menjadi syaitan kesin. Kalau orang Perancis, ketika ini musuhnya di sana tu, jadi wajib kalau orang wan bayi beran, kita kalau nak ikut sila, bukan insan. Jadi kami ini semua wala kerana buat bukan ini, puji lagi buat bukan ini. Kalau orang tahu mana ni, ang jadi sendiri bukan. Ilmu dalam kata wala kabundura, wala ilmu hamadan ni, wala kata konen, sabun berkatakan ni, waktu bertemu, kalau rumah terbilang kerja, malam kerja semua. Mungkin punya kalau kita terbilang malam mereka macam macam Wali dewa itu, wali sebenarnya pada mana disini, sahabat cis dari bangke, anak kami kesulitan di mana, namun jam mana berada, bodoh, anak jam mana, ganti sebelum mungkin ni, dari mana itu, ganti tujuh. Mari kita duduk lagi yang wajib di tempat Upalagi ni karena aku ada mereka lagi, bila saya anggo sangat terlibat kami bersama dengan warna karati boleh, mungkin dasar buktian
gara qabsoo isa karaa keenyaa immoo jiruun jalaa deemanii walla magaachuun itti fufu. Walla magaachuu kana keessatti karaa keenyaa waan lama hojjetame isa turu rooma keessa akka isaaniitti balleessa. Lama hojjetu lama wanti qabu kan waa lama. Tokko du'aa fa'aatiin arsii baanee harar achi immoo deebinee kaawaa gara sanaa beekamudha. Innaa harar baanee deemu sana achi harar baanee deemu sana iddoo tokko tokkotti sabni ba'e isaan warra mormaanis mormuunaas galaanatu barate galaanatu barate amma sabni achi roobee fa'aa gubbaatti ba'e achi baanee fa'aa gubbaatti ba'e keessabanneetti ba'e adam kana wasaasaatti ba'e dodolaatti ba'e agaanfaatti hararatti gadadawaatti ba'e iddoo sabni oromoo baay'eetti jedhamu gara kabajeessaa kanatti gara kajoo gara isaatti gara nagaata warri mootummaa eegulatee mootummaa mootummaa poolisii yoo guyyaa guutuu dhaabbataniitu akka mootummaan oromoo dhufee simatanii karaa eeganii hojjechaa turan. Nuuntu baay'eetti dhagahamee gammachuun keessas sangoota sabni nuu kennu poolisiidhaan kennine weeraan kanis morma oromoo guyyaa dhaayines ani bakkee kennaa ture. Kennaa fi deemuun namni baay'ee yookaan iddoo tokko tokkotti seenaa hojjechuu amma asii keessaa hojjetan dheeraatti jiraatan isee gurguraa fi shakan sabboofaa horii isa islaamni qabe kiristaanni akka nyaatu isa kiristaanni qabe islaamni akka nyaatu jiraatan isee fatuutti barani. Anis Yohaanis egaa Yohaanis nama jedhamaa kiristaanni jedhama. Isa seenaa waggaa 50 Oromoon tokkodha. Dachii asii kubbaa Oromoon tokkodha. Innaa sana maqaa kulamaa ta'uudhaaf seenaa sana cabase sana hojjechuudhaan dabala. Kun egaa naan Finfinnee sooddeetu yeroo malee saba dhufisu yoo wayyuu danda'ama seera keessa kanaaf ta'uu. Isaanis hojjetu. Maa hojjetu kan hojjetu malee isaan hojjetu. Asitti isaan saba kakaasaa jiru. Kanaaf kana hojjaa jiru. Nutti aananii dalalanii nu eegan. Egaa isa gara kanaa kanatti hojjetu gara kanatti sittinannee achitti gaaruma gubbaatti nu jaalatan achittidha. Karaa salaale kana biittee fi kuyuudha. Biittiin kuyuu ennaa qabnu ennaan ganama ka'ee nyaachuudhaan naan jedhu naan fudhatu baadiyyaa dachii akka isaaniitti dhimma dhimaaf boodaa wayii jira. Achitti ta'uu jedhanis galiin nu wajjin maaliif nu dachii oromoo nu wajjin filamiti bakka akka jeenaa deemaa jira. Maal nu kennuu barbaada? Mana nu kennuu barbaada? Meeshii fayyuu fudhaa nu namni iddoo ta'uu danda'a. Dachii ofii gubbaadhaaf bakkeetti badeessa. Ishii ennee naannoo kana sulultaa kennu naaf jira. Maal? Dhuma mana nu kenname sana immoo taa'ee fidanii biiroo itti naquu jedhan karaa naannoo jira. Maal kana? Misooma irra Sorry. jedhan. Okay.
Jenna beku Jenna negara kita di sana tu ini itu. Enak tu dulu. Sultan nada negara cantik ke you nuri lama. Jole mana tu lagi. Bukan bukan saya yang mengambil justru kita jalan mana berapa. Sampai nama mana tu. Permikiran ini dah lama. Tidak musman. Asyik di Sengala. Boleh desa itu. Ini adalah orang terbaru kita ini masa waktu itu baru kembali. Makasih. Jadi kasar saya itu mengenai kerja. Enna cike jumu nabalaji pa satu isa sampai kasih mengenai mali ada kama niruera. Itu cuy lagi. Cimo jenis kerja. Orang pantas baru itu semua tu lepas itu karena tidak itu kasih waktu dari dekat person bukan pangkalan dari nanti itu musuh dia. Siapa yang cek kita tu betul dia wajib ke negara wajib ni kerja orang cara gudala cara gudor kerja dia cuma bukan kerja dia sih. Mereka bukan dia sih kan saat itu kerja. Wala tu ega toko. Juari ni namjoi Jabari politikanya Kongresun Apalagi kerja Facebook itu pun darah ada kata bagi. Ini senaga. Alimu kana role ni kapsu asing gini wajiblah dikasih itu. Untuk usaha tidak ada, ramu tu akan banyak tidak ada. Salari itu, publik itu tiga desas. Gamun susah bahasa Sunda. Kalau mahu serban dapat. Nasa kata itu nafilan nada no. Sebisa serban pasal bukan kisah ujian. Dan error saliman jadi serban. Marana kerja malas ni nabi di kalah orang tidak jadi serban. Ani sekarang ni error kuyu tiwal be. Error sana tiwal be lah. Karena sana marana kerja malas ni nabi di kalah orang tidak jadi serban. Malas semua orang geser. Jolin sama teko jerat tende boleh je aku. Softy boleh. Rajuan kerana hari cakap nabolan nadu patus barana gaje. Barana Pilanang pun jolin jerat tapi seberapa jolin malas saya nak itu dah. Kata pada cinti, profesi besar. Topera, lama, lalle tu, sambil punya wakil bahasa, sama saya tahu, sama saya tahu, kampung pun, Karawai ni mati, Boksanis, Imanis, Maris disyukur. Apa aja yang saya tahu, itu yang kita ni kalau dia mati, apun ayat itu nak jalan, macam apa sih ada. Waktu ini kita ni itu nawa macam mana tu sudah ni boleh. Apa wajib kita nak jalan. Kalau kita kawan cukai jalan dek. Waktu ini kita nak fokus orang kasih. Amma si barifat si absorb pun untuk nama awal pasti. Order gomle. Tak kopi lah. Sagale ni bawa. Sambil semua sagale kenya ini lah. Kemarin lama tak ada yang untuk kita bicara. Itu semua saya itu sudah habis yang ni kisah. Sampai semua itu toko tuan kami tak ada sisa. Wajib. Amanah yang ada toko jemaat itu toko budaya ini macam mana wajib kita lagi tapi kita mana. Karena lagi ciken warna bosan jiru warna ia. Mesti kawan je. Upani wala mutaka sisa ni malatona. Toko ni komando jetu. Ni toko kote kawai baka. Ni toko lama utana jetu kote sa naru chapsu.
cos'è che sa fatto per me? All'ennesimo è creatività di tutto. Alaabaa keenyaa fi alaabaa walqixxuu gadi ba'e. Obbolaa lama gubbaatti qabna, walirratti qabna. Nuti tokkodhaan nuni hiinaa jedha. Takka immoo achumatti immoo waasi jedhu gubaacha. Gubaacha sana immoo innaan saannee ilaallu karaa tokko alaabaa walqixxuu armaa sana karaa tokko kan kennu. Wantuma tokko gubbaatti jechuudha. Bakka tokko gubbaatti jechuudha. Karaa tokko basaanii karaa tokko kennaa nu kennan. Warra gaarii ta'e kaasifatu. Kanneen ta'uu sana hundee deemuutti deemtee dubbii jaalalaa otoo hin taane sabni bilisummaa dheeboo kenna sabni kenna. Dheeboo. Filannaa qabsoo sanaan filannaa sanaan laga ceenaa jedhee murteessee. Dhiiga ijoollee keenyaa keenii bilisummaa argannee dhaan arganne qabsoo sana gaggeessaa jira. Nunniidha tokko ta'a qabsoo kana laga nu ceesisaa jiru. Gaaffiin sabaa ture jechuudha. Iddoo tokko tokko isaanii jirutti dabalanii hunda keenya abbaa keelloo jechuudha. Isaan gara ini maal fidagaa jara lamaan wal gubbaatti dorgomuu baannaan taphni hin bada akka taanitti dhaabatu fi karaa tokko oolatti jiru karaa tokko nuufoo elliti gargar baasu waa islaamajii xiqqoo tokko tokko ishiin egaa akkattuu maalaa ta'uu acaaluun duunaan bal'inaan hojiin oolu. Namni baay'een ni hidhama. Amma kan waraaboo keessaa innis hidhama turma keessaa boodaa hojjechaa ture. Hidhama keessa innis nama darguu nama nuti jaalladhaan innis hidhama keessa jechuudha. Keenyallee warri tokko tokko warra akka keenyaa jirraa garuu akkuma Oromiyaa maratti waajjira cufuun nama hidhuun kumaatamaan amma gaallaa sana filannaa qophaa'aa turre waajjirri keenya sabnis dubartaa yommuu waajjira isaanii 206 qabna ture 206 qabna ture amma meeqatti gadi galchan 3 206 keessaa 3 erga gabaaboo ni booddee sheegaa kan filannaan gallee barbaadu miti edaasi sini Afrikaa hundi deemaa jenne deemanii immoo galuun sirriirra jiraa jira. Maal goonee galla waajjirri keenya dhufanni iddoon nuti chochootanii nama dhiine hiitanii potenshaal warri dorgomuu danda'u hiitanii akkamitti gallaa kana keessatti egaa akkuma siniin jedhee abbaan galaas qeesiinis sheekiinis jaarsoliinis beekan oromoos waan waan jedhamu kuni achitti walgahii waamu maal waamu marii jedhu galma muncee marii jedhutu waan gadi hundu gadi hundu waan nuti ta'u keessa egaa maaltu ta'e waan iddoon tokko ta'e waajjirri keenya cufamee namni warri silaa dorgomuu danda'u namni baay'ee ni dhaabate isa caalaa maal godhanii warri bilchaabotni kana akkuma magaalaa bal'aa sana keessa jiru warri bilchaabotni kana immoo warra waliigaltee ala seeraan waliigaltee ala hin bobbaafnaa jedha lakki akkasitti waliigalle nama dandeettii qabu duwwaa otoo hin taane nama beekumsa qabu duwwaa otoo hin taane bilisa ta'e qaama hundaarraa bilisa ta'e nama hojjetu irratti waliigaluu qaba kadhannaa booddee fudhannoo beelaan bilisaa jedha bilisa ta'e qiseensa akkatti ijaarame beekna garuu iddootti warri bobba'an kuni
warri bobba'an kun qaama lachuurraa bilisa ta'uusaa ilma abbaa baruu ilma haadha baruu jedhamee beekamuusaa beekuun godhataan. Ishee gaazexii siree isa duraa erganii isa booddee gara kanaatti jira. Innaan waan nu erganii warri isaanii bobbaasan maal jedhanii fakkaata. Namni beekumsa guddaa qabu elektirishaanii. Kanaa achitti fincata waraana halaalaakii siraa'at bobbaasan. Jarri kun akkuma godhanii filachiisu mootummaa lafa isaan filachiisan. Digrii kun allaa jiru. Kun digrii amma gaa suuqis ta'e suuqis bitama amma. Dubbii isaa dubbii qaamni bilisa ta'ee filannaa sana beeksisuutti irra jira. Jenna barbaadee akkasuma maal ta'e. Dhuma gubbaatti egaa maal ta'e karaa walitti dubbiidhaanis maal gochuudhaas hiikamuu danda'an egaa gara keessaa dhiibamee keessaa bahu jennaa deemnu gara jaarsummaatti bahu maqaa jaarsolii tokko tokko maqaa isaa yeroo barbaadu dhufan immoo singaltan malee rashin gidana hojjannaa ta'e rakkoo lama hiikaa jennee isaanittis miidhaa maatii koronaa qabaatanitti miidhaa inni maanni OLF alatti dhiifne Jawaar Faarmaneedhaatti dhiifne filannaa kana keessa hojjenne tokko sabni keenya dirmamu akka isaanitti hirmamu lama dhaabbiin keenya dirmamu kana keessa kan akka hin taane waan godhu fidaatii walii galaa jennee warri mootummaa immoo hunda caalaa warra OLF lama warra hojii hawwachiisaa iddoo lamatti hirmaatan Miraniru sangkara saya ada lagi ya. Lagi waktu sini kan, sama kan ada baju mungkin aja nanti boleh. Saya sudah pasti tahu. Dan inilah mau kamu. Lebih orang jual polisi jadi ini di bawah kantor dan orang terbunuh dengan wanza bertingkasina dan terkira. Regardless na jalan sana kerap kesabaran juga sudah jalan. Sampai misalkan ini, kami misalkan ini, kalau orang sekarang terkadang ni, ibaratnya kesabaran itu amat saja. Kalau dia undur kerasa, terlebih ke objek tertentu, terlebih si mencari kerja yang sebelum tadi. Ini betul. Itu tidak doanya ditambah oleh dan ini aja tuh tidak bermacam macam boleh. Orang amade bopoman begini kalau ada apa story yang penting ni kadiban itu kalau dia tersumai itu juga. Kalau dia di sini ni juga sama nak kita kalau dia banyak pedos itu juga di sini. Mana-mana nama tim Muhammad yang juga nama lain nama itu Profesor Universiti nama dia. Mana-mana nama dia kamu juga. Jangan juga pada buang kita ini akan seperti kali baru saja itu sampai wajib untuk baca juga. Buang kita itu katanya. Kalau mau malam buat sampai tertukar. Nasib bidani, siasa semua boleh. Kalau bidang saya sana, kami ni kamu mana kamu semua EU, mana awak sampai ni. Ya kerana sana boleh kerana sebuah negara ni, tinggal karak kata orang jadi kupatis. Di sini sini pemurah mal wala mampu, tu besar tu tidak boleh. Tu pun sini pemurah juga. Tapi dari sebab ini malam ni bisu ni cara sedih kerjaan. Warga orang di bawah ni orang muani kasih kota. Orang
Warri mootummaan Finfinnee jiru moo'ee gara laga isaaniitti deebisan ta'a. Yoo immoo lachuu wal dadhabanii wal mo'uu dadhabanii faranjiin egaa atis isii keessa galti ta'a. Warri eessi sheekin biyyaatti hin dandeenye jechuudha. Kana sanan keessa waan nu hundee. Garuu waan tokko kan lachuuf Oromoon qophaa'u ture. Laalee laafii isa deemsa qabatee qophaa'u ture. Amma warri gaanaan dhibaa dhufanii naasaan dabarraanii darbanii Oromoo sulultaa isaa ta'uu, lagataa boosaa ta'uu, galaan isaa ta'uu, sabbata isaa ta'uu, buraayyuu isaa ta'uu, fagoollee akka sana gangalatee inni galuutu galu. Gangalatee tokkote naasaan maali? Dabarraanii darbanii waan biraa hunda ta'e gangalatee tajaajiluu kooti. Jechuun hin ta'u ture. Isaan tokko beekuu dura jira jechuudha. Ijaaree tokko taatee. Karaa waliigaltee biyyaa marii biyyaa jedhamu warra faranjii asirratti warra biyyaa waa guddaa fidanii waan rakkoo biyya sanaa keessaa bahuu fi waan barbaachisu akka biyyaattis akka sabaattis itti himne tokko nama jennee marii dhugaa deemuudhaa fi mootummaan waloo ta'e kunis dabalatee hunduutti murteessuu danda'u. Waggaa tokko keessatti immoo filannaan dhugaa ta'u. Deemaa kan ta'utti kana biraa hin beekne waan isaaniitti jechuudha. Ennaa gara garuu akkuma isin jedhe biyyi sirba fidde Oromoo gubbaatti akka hin jirre of eeggannoo barbaachisa. Biyyi sirba fidde Oromoo gubbaatti akka hin jirre of eeggachuu nurra jira jechuudha. Kanaafuu pilaanii jedhu. Onelleen sabni biisaadhaa walitti qabatee hundi keenya akka ta'utti biyya kana keessa jiraanna walii hojjenne inni isas wal qabannee gara fuulduraatti deemne. Lakkiin nun ta'uu yaame oda dhabame dachii keenya gubbaatti abbaa qe'ee abbaa dachii abbaa biyyaa keenya taanee ollaa keenya wajjiniin marii deemsuu yaalu lachuu qophaa'uu jira jechuudha. Kanaaf garuu aboon isa waan faranjii jettu fiinishing laayinii gubbaa jiru. Maaraatoonii kiiloomeetirii 41 fiiganii kiiloomeetirii sekendii afuritti osuma darbeetu darba. Fiinishing laayinii kana gubbaatti yeroo murteessaa gubbaatti hojii murteessaa hojjechuu baannaan 91 sanatti deebi'e. Akkatti Oromoon dubbata deebi'ee hundi keenya deebi'ee jechuudha. Kun akka deebi'ee nuti dhufne Oromoon biyya ambaa jirus biyya jirus eessa jirus hamma humna isaa beekumsa inni qabu beekumsa isaatiin qabeenya inni qabu qabeenya isaatiin humna inni qabu humna isaatiin qe'ee ofii dachii ofii eeggachuu keessatti qooda fudhachuu danda'u jira jechuudha. Tokko sana lammaffaan humnaa kana oolu hamma dandeenyetti jechuudha. Hamma dandeenyetti tokkummaa sadii gubbaatti wal barraa garaa ayyaana Oromoo tokkummaa sadii. Hogguuddas akka sabaatti humna hola gaceenis akka sabaatti laga ceenaa asii fakkii mala argistuus jechuudha. Ijaa kanaa tokkummaa saba Oromoo tokkummaa saba Oromoo tokkummaa saba Oromoo baattu amma dandeenyu jechuudha. Lammaffaa humna achi jira fiigee moo'ee kan dannu achi jira qeerroo qabee Oromoo tokkummaa isaanii gubbaatti jechuudha. Qeerroo keenya maal taasisa kanaaf gidduutti fakkii kanaati. Qeerroon tokko gara bosonaatti deema. Qeerroon gartokkeen gara biyya ammaatti bara. Qeerroon gartokkeen hin dhabu. Qeerroon gartokkeen hin bitan. Daawwiti. Rakkoo keenya kan daawwiti. Ijaa kanaa tokkummaa qeerroo keenyaa qabee keenyaa gubbaatti amma beekumsa keenyaatti biyyatti illee hojii keenyaa dhinaachis amma dandeessanitti kana gubbaatti hojjechuu barbaada. Dhuma gubbaa immoo achis deemnee asis deemnee
Apollo Oromoo qabsoo Oromootiif manaa ba'an waan rakkoo tokko tokko keessa darbuu danda'u balleessuu hin danda'u. Qabsoo Oromootiif manaa ba'an bukkee dhaabbachuu yaala. Qabsoo Oromootiif warra manaa ba'an wajjin bukkee dhaabbachuu yaala. Qabeenya keessanis, humna keessanis, beekumsa keessanis, yaadaanis jechuudha. Amma dandeessanii bukkee dhaabbachuu yaala. Kana goonee sabni keenya lakkoofsaan gadi miti. Dachii bal'aa qabna, dachiin gadi miti. Qabeenyaas gadi miti. Maalli kana rakkoo keenya dadhabbii keenya maali? Suuraan masii hin jiru. Amma dandeenyetti akka sabaa tokkummaa keenya eeganne akka ta'utti of ijaarre, akka ta'utti qabsoofne finishing line kana gubbaa wal fanyii tokko maal jedhu this is the last war in Ethiopia. Toonnati dhuma lola dhuma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru. Lola dhuma seenaa waggaa 1000 jijjiiruudhaa fi lolli dhumaa biyya sana keessatti deemaa jira. Oromoon akka ta'utti qeesaa bachiisaa eeggachuu akka danda'utti qabsoo kun itti fufutee jira. Haala kana dhufeef kanuma lamaan saba keenya wajjin mari'achuudhaan inni ala jirus inni fooyyee qabu qabsoo biyya keessa jiru akka ta'utti gumaacha akka gochuu danda'uudha. Nuti sammuu humna keenyaa qabsoo sana akka gumaacha goonutti of ijaaruu danda'uu sana wajjin mari'annee waan gochuu dandeenye akka saba akka wal gargaaruudha. Qabsoon kun qabsoo saba keenyaati malee qabsoo dhaabbii kanaa dhaabbii sanaadha. Otinaa dhaabbii qabsoo saba Oromootiin manaa ba'an mana keessatti bukkee dhaabbachuu, utubuu yaaduu, gargaaruu, wal gargaaruu barbaachisaadha. Yeroon isaa dandeebi'aa yeroo murteessaadha. Akkuma finishii baay'ee lolli biyya sanatti deemu lola dhumaa itti deemaa jirra. Lolli dhumaa sun immoo Oromoo akka hin taane godhee akka hin deemne deebilee immoo dargii waggaa 17dha. Wayyaanee waggaa 27dha. Bilchatinaan kun gara waggaa 3 deemaa jira. Waan carraa tokko naannoo goonee waan biyya biyyaa beekuufi nuti biyya sana keessatti sabni keenya nagaan jiraachuu barbaada. Ammasitti qabsoo itti fufa. Kanaaf wal gargaaruu nurra jira. Dhaggeeffachuu keessanii fi